Mubaarakin mari'annee hundi walii gallee gurbaan kun haa gargaaramuuti piliis geema tokko qabnee fi nu tiktookii kanarra jirru warra giftaraatiif warra geemara hundinuu bakka takka walitti dhufnee gurbaa kana waan takka haa goonu jennee mari'annee adda yaane. Hundi isaanii waan keessan itti barreessu yoo ani itti bilbilu na jalaan kaasan waan ani itti barreessu hin dubbisan sagalee tiyyan dhageeffatan uummata akkamirraa dhalannee biyya kanarra jira. Jara keenya namni Mubaarak Musammaa himattan nama 200 nama 300 kana keessaa nama meeqa namni Mubaarak Musammaa himatu? Maaliif akkatti himannaa? Takkaffaa himachuu jira. Simuna jalaa kaasuuti. Maaliif Mubaarak Musammaa namni kana himachuu baay'ise qoy? Maaltu bade qoy yookaan ammas itti hinaafan jaanii? Nama gargar No, alasitti na akkam goosete abbaabdi gaaf sana sanyiin gadaa baallee ijoollee hedduu turanii ammasi amma yooma geemitu baay'atee jira. Geemii hedduu taphataa jira Oromoon. Garuu guyyaa geemiin irra hin jirre atilis jii kun ba'ee ji'a ittaanu keessa guyyaa takka amma ofuma haasaa baasuu hin taane akkuma jette dirqama nama giiftara guddaa tokko fiduu hin qabdu yookaan nama intinaa fiduu hin qabdu. Kan barbaannu mucaan gargaaramuu isaati namuma reegulaarii isaa namuma jira miti nama geemii wajjin qabu beekuudhaan qabaati guyyaa isaa nutti hima. Kan ammoo kan gochuu danda'u abbaa abdii Hamza Mubaarak deeman suro namoota gurguddaa Ogutaka dubbadhee ba'uumeen mucaa kana yeroo hedduu laalaa ture viidiyoon ni dalagus. Ogutaka dubbadhee gabaabsee ba'uumee hajata wanta takkatti hin jira. Yalla Mucaa kanaan yeroo hedduu laalaa giftara gama tiktookii hedduu tiktook kana hedduun fayyadamu. Karaan itti nama gargaaran hedduu jira. Giftaraa fi tiktookii irratti ta'anii wanta walitti qabu osoo hin taane namoota dubbisuu qaban adda baafatanii namni tokko waan guddaa nama tokko gargaaruu danda'a sii galee namoota biyya adda addaa jiraatan itti himamee akkumaan hin amma reefuun tanaa amma sii dawwaletti maalleen duruu amma tiraansfar gooneef qarshii 200 michiyyoo magartuu saniif sii galee akkasumatti ijoolleen hedduu jira akkasii dubbifamanii maallaqa waan danda'an bakka takkatti gargaaruuf waan barbaachisaaf godhu. Keessaan akkuma wanta ja'ametti karaa isin itti beektanittis karaa tiktookiin walitti qabuu karaa giftara walitti qabuu karaanis yaa akkasii waan sirriiti. Karaa jiru hundaan ni gargaara mucaa. Namni hundi faayidaa isaatiif fiiga. Amma mucaan kuni tokkoffaa miilan qabu miilli tokko hin dalagu kun waan isin agartan kanaan deemaa jira. Harkeetiin jira. Lammaffaa jaartiin isaa dhiyoo tana ilmoo argatteeti ilmoo wajjin waan tana jiruu ni beektan gaafa waan achi caalaa waan isinitti gurguddaan kun jaartii isinii nyaachisaa jira ilmoo akka ittiin dhufne jiruu ba'aan attaati jeeti. Kanaaf mucaa kana itti yaanneeti Mansuur kiyya keessaa wal mari'annee abbaa abdii Maarqos nuti kunummaan itti wal mari'anneeti. Guyyaa tokko qabnee fi akkaataa nama biraa dabalannee waan kana keessaanis namoota gurguddaa ni beeknami. Gubbaanis tapha beellamaa bareedaa ta'u qabnee fi namoota waan kana godhe hunda biyyee isa nyaachifna biyyee. Rakkoon qabu. Qaceelloo gargaaruu uummata kallee sodaatee. Hamza waan kana fudhatu amaanaa tana fudhatu firiis dhageeffadhu. Warra geemarootatii fi warra giftaroota hunda isaanii warra leevorii gurguddaa qaban maqaa barreeffadhu gaafa namni gurbaa kanarraa hafe maqaa oromummaarraa mulqina maqaa. Waliin jiraannu miidiyaa kanarra. Waliin gayyaan amma takkaan nama viidiyoo hojjetuu miti nama akkanuma laayifii seenee waan arge haasa'u malee nama hedduu viidiyoo hojjetuu miti. Gaafa takka viidiyoo hojjennee namarratti qabsoofnee ilaame walii gabbaane walii gayyaana quba qabaadha. Bakka. Waan meeqa osoo dubbachuu dandeenyu hadhaa meeqa liqibsinee tattaa'u. Karaa hundaan goonaaf nuti karaa beeku naa godhu. Laala uummanni kuni uummata keenya kana beektaa kijibaarra guddaadha. Ani yeroo baay'ee uummata kana wanni mataa keessaa gadha'uuf kijibaarra guddaadha. Ammaan tana Mansuur kiyya quba qabda. Resiida Khadiir Martuu amma dhiyootan Hamzaan Khadiir Martuu nu jala arrabse jedhanii qiyaamaa buusa. Akka waan Khadiiran jala ajjeese. Khadiir Martuu sun akkaawuntii irra maallaqa galchaanii akkaawuntii waliin banne quba qabdaami. Qobaan qaba hojii jirraan koomiteedha nuti. Akkaawuntii waan keessa turre. Qarshii 90,000 guunne. Beera keenya kan akkatti Hamzaa Khadiir nu yalaatu jedhanii iyyan agartanii miidiyaa kana gubbaa. Harka tokkoon harma sii qabachaa harma jigee kana. Harka tokkoon sirkii sii qabachaa akkatti viidiyoo waraabdu agarteemi. An ammoo Khadiir Martuuf qarshii 5 irra galchi. Resiida kana ol siisaa jeen kadhadhee dadhe. Kijiba wanni baf jambeeta. Gizee namni keenya miidhame. Bakka kanatti hin agartu nama keenya.
Amma hamucaa kana irra wal taanee afuuftuudha hundi isaanii afuuftuu hundi isaanii afuuftuu. Ganna kan alba'uu malee waan takka hojiidhaan hin agarsiisan afaaniin dubbachuun isaan biratti konfidensii nama fakkeenyaaf waadaa namaa seenee eebaluu rakkachuu jira yoo gargaarsedhan halleen 10,000 halleen 20 Saudi Arabiyaa irra halleen 5,000 lomboo caam tokkochi keessanii galchita wal beeku. Waan ammatti abbaa mucaa tokko jira mucaa achuma mee obsaa jedhamu xiyyaarrattuu ta'e obsaa miti kan biraa tokko jira. By the way obsaa isa kana gargaaree ture gaaf sana guyyaa qabnee fi mana kootti yaadatta. Ugaa rabbiin ni jira nama meeqa waadaa galee gaaf sana anaa waan xiyyaa hora kana qarshii erge malee namni tokko namni waa erge. Risiita si erge. The capital kan jedhu. Risiita ka si erge laali qarshii kun 200. Niin dhaqqabaanii qo'isaniitti maxxansee dhufa. Maal jechuun barbaade namni keenya waadaa sii gala kanaaf geemii akka ta'u barbaanne nuti. Haa ta'u guyyaama geemiin qabame sanarratti fakkeenyaaf geemii erga taphatee raate namoota giiftii kennuu hin dandeenye. Yoo orfanni keessaanii gaafuma sana otoo inni geemii irraan bahin namoota keessaan gargaaruu barbaadan immoo achuma irratti xumurree biraa deemnaa jechuudha. Kana booddee gaafa gargaarsi godhamu maqaa namaa galmeessu. Warra akkasumatti waadaa galanii biraa deeman osoo hin taane maqaa galmeessitee lakkoofsa isaa wajjin fudhattee qarshiin sun guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti hin galu taanaan silkii matti bilbilta nama sanatti. Akkam gootee itti matti bilbilta. Malee kana booddee gargaarsa tamoo yoo warra Habashaa yoo fudhatte gaafa gargaarsa waadaa galtu lakkoofsa kee dursa fudhatu. So namni keenya malee nama keenya waadaa galee deema akkatti nu qaanessan jechuudha mucaa tokko illee kan mucaa kan biraa tokko. Simoo bar nuti bar namoota hedduu as jala jira kun amma Dr. Nuraddiin illee ni jira namoota baay'ee hojii akkaawuntii kana keessaa mari'annee bannee qawwee malee dubbisa nama haqa malee takkaa kijiban dubbatiin qawwee malee simoo nama biraati. Anuma beekaafin hanga fitattanii eegu jira. Haqa jiru kana baasii dubbadhu. Mucaa kana kan waggaa torba kanatti miidharraa citee taa'u jiru kana nama gargaaru dhabanii uummanni asirraa. Maarkoo isaa fixatu qoy. Laalamma akkaawuntiin sana akkaawuntiin Kadiir Martuu sana Hamzaan dhiyootan Kadiir Martuu nu jalaatu meejanii wayii iyyeensa. Amma dhiisi sana bira filatte waan tana fedhi waan akkasii amma kan mucaa irratti fookas godhaati fixaa deema. Yeroo hundumaa waa jalqabduun fixxanii. That's a problem. Namni keenya rakkinni uummata keenyaa walitti beektaa? Har'a gaafa wal bira ga'u wal gammachiisu waasa. The next day everything is forgotten. Like irraanfatame. So kanaafi amma dheengadda gaafa fakkeenyaaf mucaa kanarratti haasaa turre gaafa sana hundumtu miira keessa galee bakka geemiin qabamaaf hin qabamaaf jiranii ba'an. Lammata namni deebisee mucaa kana yaadate hin jiru jechuudha. So amma guyyaa qabaati. Guyyaatti geemii qabamu. Feemesi namni 2-3 afur walitti qottaati. Abbaa abdii jira. Mubaarak jira. Guyyaa qabaafi. Guyyaa gaafa akkasii taphatuu qabaa jira. Namni keenya giiftiin malee nama gargaaruu dhiiseera. Waadaa gala waadaa sana siin Abbaa Abdii irra wal mari'anneeti Abbaa Abdii nuu murteessa waan akka rakkoon qabu Abbaa fedhama hodhu illee. Hangama guyyaalaatti ijjee waywaadhee. Abbaa Abdii for you siifaa baay'ee easy. Aatumti guyyaa qabdee mana kee irratti osoo beeksistee mana kee nama hedduu fooloo godha. Isuma warra feemisaanoti raabsitaa jechuudha. Isaan viidiyoo hojjetanii. Atum jettee viidiyoo wayii poosterii hojjettee fi nama tokko barbaadee warruma geemii wajjin taphatu. Wajjin dhaqii maqaabii poosti godhate. Guyyaa akkasii jedhi. Guyyaa sana irratti geemii biraan yoo jiraate no matter what you need to cancel. Akkasii goote malee waliin mari'achuu waan jedhu hin jiru. Sanniin godha viidiyoo guyyaa irra viidiyoo isaa qofa waraabama boodan. Hayya qawwee meetti Awweetti fufe meejarana kan ani Abbaa Abdii fi Hamzaa qofatti dubbachuu barbaada. Warri kana guutuu akka dhiifamanaa godhaadha. Hamzaa keenya dhaggeeffadhu. Mirga qabda abbaa feeteraa dubbachuu misteeka goote misteeka sun sirreeffitee dhoowwaree bohaadha. Kadiir Martuu is your brother obboleessa keetii waan kana immoo sirreessuudhaaf immoo namoonni dubbataa inni si deebisee si sirreessaatis wanni goote namni emotionally ta'a waan rakkoon qabu uummanni waan siin jiru kana bira kutii garuu waan takkaan si dhaama. Uummata keetiif rafachuu barbaadda michi yoo duutee jira taajjeeffamte osoo garaa qabdu sii galtee kaampeen godhu jira intala dhalaati galtee ilmoo qabdi ilmoo lama lafarraa qabdi takka immoo garaa keessatti dhawanii ajjeesan dirree dawaa tanatti we just want to be voice maallaqa hin barbaannu waan takka hin barbaannu we don't want money what we want is sagalee dura mana ifii xaragataniiti mana ollaa deemanii ijaan mana keetii durarraa ilqabda always manni kee osoo ajaa'u mana obboleessa keetii sirreessuu hin dandeessu Hamzaa kee start from your home mana keetirraa jalqabe mana kee rakkoo jira rakkoo tan immoo waa waliin sheer goonuu jira
intala dhalaatu ajjeefame. Nuti maallaqa hin barbaannu sagalee ta'uu barbaannaaf. You want to make a change, Hamza? Dubbii tana jiru barbaadda. Make a voice for that shit. Sun qofaaf voice ta'e. It's very important. Boruu intala dhalaaf jalaa qabda. Ilmaan qabda. Wanni huni bal'ataa dhufa. Sagalee bataanaaf. She's our woman. Haadha namaati. Biyya namaan deemne. Biyyee fi keessatti akkana taate. Ilmaan yatiima qabdi. We don't want money from you guys. Isinirraa maallaqa hin barbaannu nuti. Sagaluma teessan barbaanna. Use your platform. Platformii kanatti fayyadamu. Abbaa abdii atis please. An naman gaafadhuu ni beekame. Garuu miicoo tanaa sagalee ta'uu qabaa fi abbaa abdii akka nu jalaa rafne fooloon adeebisi. Baruurraa qabee guyyaa sadeen kana kaampeen godhuu deemna. Please. Please poostara keessu miicoo isin nu maxxansaa. Isinittiin ergaa. Sagaluma qofa nu ta'a. Be there for us. Dee sa'aat akka nu kanna. Akkam beektaa wanni biyya gaariidha.